Ashama harka fuunee ijoollee Oromoo akkam jirtu nagaa keessanii. Har'a immoo waama bareedaa tokkoon isin agarsiisaa moobaayiluma keenya irratti jechuudha. Eessayyuu hin deeminaa na faana tura. Otoo gara barumsaatti achiin dabarree dura immoo warreen abdii horoodhaaf maatii hin ta'in jirtan kottaa sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo guyyaa guyyaatti viidiyoo barnoota qabu kanin isiniif gadi dhiisutaa hanga dhumaatti na faana bu'aa. Moobaayiluma keenya irraa jechuudha. Harkaan barreessuun nama fakkeenyaaf nama Arabiin beeyne yoo ati fakkeenya Arabiin beeytu taate Ingiliffa Arabuma beeytaa Arabiin beeytaa Ingiliffa hin beeytu yookaan Arabiis hin beeytu jechuudha. Kana keessaa harkaan yookaan isa barreessuudhaaf hin dararamtu jechuudha, hin cinqamtu. Woomaat ittiin yookaan weesaappii keetirra galteetuma akkaataa ittiin ergitu isinin agarsiisaa hanga dhumatti na faana bu'aa. Okay. Amma fakkeenyumaaf ani weesaappii irratti isin agarsiisaa hanga dhumatti na faana bu'aa. Amma weesaappii kunoo isa kanarratti isin agarsiisa. Fakkeenyaaf bakka barreeffamuu qabu kanatti jechuudha. Bakka tuqaa jalaa tanatti irra barreeffamu kana hoggaati yeroo takkaaf qaqqabdee mallattoo siibaa jechuudha. Mallattoo riikoordii fakkaatu kana jechuudha. Mallattoo riikoordii tana hoggu takkaaf qaqqabde. Amma ani waan waraabaa jiruu fi yeroo takkaaf dhaabete